nagaa fararayyaanni waaqayyoo waaqessa jiraataa dachaa dirriba baay'ate isiniif haa ta'u. Jaallatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota keenya yuutuubii waldaa hiikumsaa karaaf kallattii kamiin hordofaa kan jirtan marakkisaniif nagaa waaqayyoo araarri gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin biraa ta'e ayyaanni waaqayyoo dachaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii jirra galata waaqayyoo waaqessa barruu isaarratti dhufaatii baay'ina araara isaarra kan ka'e nama yeroo kanaaf nama sa'aatii kanaan nu taasiseef galannaa ta'u ani nagaa kooti isinis baga nagaa keessan taatanii baga geessan jechuun daganne baga geessan guyyaa itti yaadannoo mootii waaqaaf lafaa fayyisaan biyya lafaa akka ilma namaatti foon uffatee gorannoo walakkaa buufatee anaaf isin abbaatti deebisee isin araarsuudhaaf guyyaa yaadannoo dhalachuu isaatiin baga isin ga'ee baga geessan biyya keessa biyya alaa teessanii kan hordoftan mara keessaniif baga geessanii ayyaana gaarii isiniin jennaa ayyaana milkii ayyaana gammachuu guyyaa itti bocuun dhaloota hundumaaf deebu biyya keenyaaf nagaa gammachuu tokkummaa nuuf haa ta'u jennaa. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii jirra galata waaqayyo gooftaadhaan gargaaramni eegamne kun ammas ayyaana isinii hojii waaqeffachuudhaaf garaa walalootiin gidduu keessanitti argameera. Nabbuleetti keessan sannaatiidha waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu. Egaa baga nagaa keessan taatan anis nagaa kooti. Waldaanii kamsaa karaaf kallattii kamiin wangeela labsiti hiyyeessa gargaaruudhaan beekamtii wangeela barsiisuudhaan beekamtii dhaloota lafa onaa walitti qabdee mootummaa waaqayyootti dabaluudhaan kan isin beekamtu. Egaa yuutuubii keenya sabiskiraayib nu gochuu laayik gochuu yaada qabdan immoo nu barreessu akkasuma nu jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jennaan saba biyya keessaa biyya alaa isin jaallannaa isin kabajnaa. Ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu ammas irra deebi'ee baga geessan ayyaana gannaa akkasuma hordoftoota amantii garaagaraatiif immoo baga geessan ayyaana qillee isiniin jennaa waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Egaa gaafa ayyaana gannaa sababeeffannee baga geessan baga geenye jennu keessumaa waggaa 2000 dura gatii nu kaffalame gaafa yaadannu egaa dubbatamee keessa namaatii hin dhumu garuu waaqayyo jaalala saba isaatiif qabu jaalala ilmaan namaatiif qabu jecha tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti guyyaan ergameedha. Guyyaan kuni sagaraaf itti nyaatanii dhuganii quufanii utaalan san otuu hin taane otuu inni gara biyya lafaa kana dhufu baati ani silaa yoona eessan jira jennee guyyaan itti yaannudha. Hiyyeessota gargaaruu fi warra dukkana keessa jiraniin kunoo fayyisaan biyya lafaa isiniif dhalateera. Kunoo leencichi gosa Yihuudaa inni akka namaatitti foon uffatee nu gidduu buufatee gara mirga abbaa deemeera. Guyyaan kun siifis guyyaa addaati kottu si jaallatee daasii kaffalame gatii sirraa kaffalame san amanii too gara abbaatti deebi guyyaa ittiin jennu baay'inaan isa kanatti guyyaa hojjennudha. Nuyi dukkani nurra darbeera sodaan du'aa nurra darbeera arfiin du'aa caccabeera ilma waaqayyoo Iyesuus Kiristoosin jireenya isa caalutti dabarre bara baraan isa jiraatan 2000 2003 waggaa 2 waggaa 5 waggaa 6 jedhanii lakkaawatu tun taane የዘላለም ህይወት kan jireenya bara baraa kan jedhamu lakkoofsa kan hin qabne achi keessa akka jiraatamuuf biyya lafaa kanarra utuu jirru kunoo jireenya Kiristoos wajjin jalqabnee jirra maqaan isaa eebbifamu. Warra jireenya bara baraa eebochaa beela'aa jirtan immoo karaan jireenyi dhugaa ilma waaqayyoo Iyesuus Kiristoos inni waaqayyoon guutuu ta'e utuu jiru mootii waaqaaf lafaa ta'e utuu jiru lafti kun samiin isaan ta'e utuu jiru garuu ilmaan namaa fayyisuudhaaf akka namaatti foon uffate sagalichatti foon uffise waaqayyo abbaan kennaa jaalalaa nuuf kenne. Jaalala sinan jaalladha jedhee moo qaraanii irratti jaalala isaa nutti agarsiise dhiiga isaatiin nu dhiqee nuti ijoollee waaqayyo akka taanu inni mootii nagaa ta'ee iddoo isaaf hin malle buufatee iddoo isaaf hin malle ka'ee amma guyyaa dhumaa sanitti akka ilma namaatti biyya lafaa kanarratti waan qajeelaa namaaf garaa laafaa dhukkubsataa fayyisaa dhaloota rakkina garaagaraa keessa jiran jaamaa ija isaanii banaa rakkataa gargaara haadha hiyyeessaatti lubbuu dhala jalaarutti deebisa. Karaaf kallattii kamiin mootummaa waaqayyo biyya lafaa kanarratti akka tasaraacha'u akka ilma namaatti foon uffatee waan dhufe waan hundumasaa seera waaqayyo abbaan isarraa barbaade raawwatee guyyaa dhumaatti garuu idaan kan koof keessan dirqama kanfalamuu waan irra jiruuf gatiin nutti ba'ee kun guddaadha nuti ofii keenya ofirraa baasuu waan hin dandeenyeef ilmi waaqayyo Yesuus Kiristoos cubbamootaan dabarfamee kenname akka nama waa tokko hin beeknetti Isaayyaas gaafa dubbatu 52 irratti akka hoolaa qalamuudhaaf jedha. Jalqabni dhufaatiin isaa gorannoo dhumni isaa harka cubbamootaan mootii waaqaaf lafaa dabarfamee kenname. Kun hundun maaliif jecha tokkoon qaat gochuu kan danda'u maaliif garuu cal jedhe kan jedhuufi idaan kan koof kan keessan kaffalamuun dirqama isaa waan ta'eef ilmi waaqayyoo Yesuus harka cubbamootaan dabarfamee kenname
hoolaa haraaraa ta'e anaaf waaqayyo gidduu dhaabatee nu araarse. Egaa saba koo kanaaf mistira biraan qabnu nuti mistira nuti qabnu Iyyasuus Kiristoos jireenya fayyisaadha karaadha dhugaadha kottaa bayyanadhaa idaan isinirraa kanfalamee jira. Seenaa too bayyanadhaa gatii kanfaltanii jiraatinaa biyya lafaa kanarra jireenya bara baraa wanti jedhamutu jira isa san qammasaa isiniin jetti waldaan kiristaanaa ayyaanni isiniif haa baay'atu walaloo qabadhee tanan dhufe walaloon koo mata dureen isaa safuu gatii jaalalaa jedha. Safuu gatii jaalalaa gooftaan ayyaana isiniif haa baay'isu naaf kana hordoftan abdii guddaan qaba kabajamaa. Tokko jedheen jalqabaa olmaa mootii isa jabaa seeraan isiniif godha yaadasaa olmaasa baay'ina haraarasaa seeraan isiniif godha yaadasaa olmaasa baay'ina haraarasaa dur nama qajeelaan turre aniif isin abaaramu warra uumaan adda ba'e dhalachuun dura cubbamu warra uumaan adda ba'e dhalachuun dura cubbamu waaqayyo irraa kan fagaate ilmaan sanyii abaaramu akkas turre nu kaleessa iyyinee kan hin dhageessine arrabni keenya luugamu. Waan hundaa sassakaalamnee deemnee miilan fageeffannu sababbii cubbuu addaamiif seexanaaf meeshaa taphaa taane waan hundaa sassakaalamnee deemnee miilan fageeffannee sababbii cubbuu addaamiif seexanaaf meeshaa taphaa taane guyyaan tokko garuu nuuf dhufee waaqayyo waaqarraa nu midhate saba isaatiif garaa laafee bittinnaa'u keenya yoom jaallate kennaa jaalalaa nuuf laate. Addaan bufaan gowwoomfamee ofii du'ee nuun ajjeese waaqayyo garuu nuun ganne Iyyasuusin luba nu baase. Addaan bufaan gowwoomfamee ofii du'ee nuunis ajjeese waaqayyo garuu nuun ganne Iyyasuusin luba nu baase. Waaqayyo garuu nuun ganne Iyyasuusin luba nu baase. Museen dubbii tokko dubbatee Israa'elitti dubbate. Raajiin tokko isiniif ka'a guyyaan isaa gaafa dhiyaate. Ani Gibsi isin baaseera Kanaanitti isin hin galchu. Garuu raajiin tokko ni dhufa dhaala keessan isin laachuuf. Garuu raajiin tokko ni dhufa dhaala keessan isin laachuuf. Isaayyaasis akkas jedhee waa'ee mootii sanagaa Yesuus ifni kee dhufeera ulfinni waaqayyoo si golbobeera amma ka'e ibsi darbeera dukkanichi ifti waaqarraa siif ba'eera sichi aduun kee hin lixu waaqayyo saba isaa fureera sichi aduun kee hin lixu waaqayyo saba isaa fureera egaa waaqayyotu sagalee isaa ergee anaaf isiniif jedhee ilma isaa gumaache. Egaa waaqayyotu sagalee isaa ergee anaaf isiniif jedhee ilma isaa gumaache. Tokko lama jedhee seenaan isaa hin dhumu. Inni mootii guddaadha iddoo hundatti kan argamu. Maqaan isaa mootii nagaati jaalalaan kan beekamu. Iyyasuus hoolaa haraaraa, Iyyasuus mootii jaalalaa, Iyyasuus isa du'aa kaasu dhokataa bakkeetti kan baasu, Iyyasuus furii ilmaan namaa kan banu balbala cufamaa, Iyyasuus barsiisaa wallaalota isaan firri hiyyeessotaa, Iyyasuus mootii nagaaf gammachuu namatti tola maqaasaa abdachuun haalleluuyaa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Iyyasuus mootii nagaaf gammachuu namatti tola maqaasaa abdachuuf. Namatti tola maqaasaa abdachuuf. Iyyasuus kan ulfina isaa dhiisee anaaf isin gidduu buufata godhate dubbatamee dhumu olmaansaa xiqqoo xiqqoon isinitti tasaasa. Dubbatamee dhumu olmaansaa xiqqoo xiqqoon isinitti tasaasa. Yeroo goorannoo buufatu beeka akka foolii qabu. Iddoon goorannoo sanaa isaaf miti namaaf ummalu. Yeroo goorannoo buufatu beeka akka foolii qabu. Iddoon goorannoo sanaa isaaf miti namaaf ummalu. Egaa gatii jaalalaa akkas gatii nama baasisa. Ulfina guddaa irra gajjallaa nama teessisa. Egaa gatiin jaalalaa akkas gatii nama baasisa. Ulfina guddaa irra gajjallaa nama teessisa. Ulfina guddaa irra gajjallaa nama teessisa. Foolii goorannoo laalee hin bu'u jedhee hin dinne. Ofii abbaa biratti hafee ergamoota nuun ergine. Foolii goorannoo laalee hin bu'u jedhee hin dinne. Ofii abbaa biratti hafee ergamoota hin ergine. Hubattee gatii jaalalaa barteettaa mootii jaalalaa. Iyyasuus kan gadi si bu'e har'a laphee kee keessatti dhalate jireenyaaf kan si fo'ate cubbuu san hunda siif dhiisee lubbuu kee kan birmaduu baafate. Iyyasuus. Akka ati bartuuf jedhee inni kan siif goorannootti dhalate itti yaaddee laata. Itti yaaddee beektaa laata gaarummaa fi araarasaa mootitu nama ta'ee dhufe baay'ee waan si jaallateef. Itti yaaddee beektaa laata gaarummaa fi araarasaa mootitu nama ta'ee dhufe baay'ee waan si jaallateef. Mootiin nama ta'ee dhufe baay'ee waan si jaallateef.
dhalateera ilmi namaa nu oolchuuf du'a isa hamaa gatii guddaa nuuf kaffalee nunis abbaan wal agarree dhalateera ilmi namaa nu oolchuuf du'a isa hamaa gatii guddaa nuuf kaffalee nutis abbaan wal agarree gatii guddaa nuuf kaffalee nutis abbaan wal agarree gatii guddaa nuuf kaffalee nutis abbaan wal agarree osoo abbaan nun jaalanne osoo Iyyesuus gadi nun dhufne seenaan keenya maal ta'a har'a garuu bayyananne seenaan keenya maal ta'a har'a garuu bayyananne seenaan keenya maal ta'a har'a garuu bayyananne maqaa Iyyesuus kabanya arfii du'aarra dhaabanne maqaa Iyyesuus kabanya arfii du'aarra dhaabanne safuu yaa jaalala na keessatti dhalachuuf beekumsa koon barbaanne amalli kan koo laaltee atin taatuuf hin jenne warra cimaa tawayyaa humna hin qabus hin jenne bifa gaariin filattuu isa jallaa qajeelchuuf yeroo sittiin fudhatu bifa gaariin filattu isa jallaa qajeelchuuf yeroo sittiin fudhatu isa jallaa qajeelchuuf yeroo sittiin fudhatu nuuf ta'e barii jireenyaa ijaareera mana keenya karaa hundaa nu eebbise ol galee laphee keenya inni kun Iyyesuus isa mootiin jireenyaa inni kun Iyyesuus isa mootiin jireenyaa ayyaanni fi nagaan Waaqayyo biraa bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu Iyyesuus kan dhalateef kan gara biyya lafaa dhufeef anaaf isiniin du'a bara baraa jalaa sodaa du'aa jalaa baasuudhaaf abiddi gara dhumaatti nama gubuu fi raammuun nama nyaatu hin du'u jedha macaafni qulqulluun egaa isaan akka nyaatamneef jedhee al tokkicha Waaqayyo abbaa fuulduratti aarsaa qullaa'aa dhiiga isaatiin anaaf isiniin fuula Waaqayyooti dhiiga isaa dhiyeesse aniif isin luba baaneerra warra karaa Kiristoosin luba ba'eedha kanaaf baga gammaddan amantoota hordoftoota amantaa kiristaanaa mara kan taatan akkasuma hordoftoota amantaa garaagaraa karaan fayyinaa maqaan fayyinaa jireenyi bara baraa balballi inni dhugaan Iyyesuus Kiristoos kottaa idaan sinirraa kaffalameera bayyanadhaa seenaatu isinii jetti waldaan nagaan isiniif haa baay'atu eebbifamaa kabajamaa dogongora jiru hundumaaf na of galchaa isinii jedha Waaqayyo shaaloom ayyaanni isiniif haa baay'atu ayyaana gaarii bara nagaaf gammachuu hundumaa